Jirtu fayyaa keessanii nagaa kootii galata waaqayyoo baga nagaa fayyaa taatanii hordoftoota keenya jirtanii isiniin jechuun barbaada baga jiraattanii anaa jiraatu isiniin jecha egaa badaatu wan deebi'aa jira mee akkam jirtan fayyaa keessanii baga jiraattan isiniin jecha egaa har'a maal qabattee nu dhufte jechuun keessa inoonu kun akkuma argitanii beekama jechuudha baaqelaadha biyya keenyatti egaa yeroo dur jechuudha duraani hawwaleen keenya kana maal godhu seetanii dhagaa irratti hororaniiti kikkii guuba saasan keessaa baasanii kaa'aniiti shirootti jechuudha kan daakamu kun akka shiroodhaa ta'utti jechuudha egaa fakkeenyaaf kan baaburatti hororsiifamu baay'ee caccabaa akkasumas immoo maal jedhu seetanii nu jalaa caccabsaa jedhu jechuudha ama baaqelli baay'ee widdii waan ta'eef nu jalaa caccabsaa jedhan dhugaa dubbachuuf yoo ta'e olluma jalaa waa baratu suni dhugaadha maalan argiseetan akka tasaa ta'e mana ollaa kootii deemeni shiroo akkanaa kana alatti keessaa guurrachaa jiru jechuudha ta'anii kana baaburumatu akkatti isinii hororimoo silxu hororee jedhee kanan gaafadhe jechuudha lafti anatuyyuu qopheessaa jira qammalee hin dhanne ganaan dhaqaanaan jedhanii egaa ani saala isaan ittiin qopheessan nan gaafadhe jechuudha isa ollaarraa waa baratan jedhu kana kun akkuma argitan kumtaala keessaa amma baaqela jira jechuudha eessatti akkana gootee jennaanii as keessattanii tumeenaan jette akkamitti tumtee jennaan haala kanaan itti naqxee haala kanaan jechuudha yeroo ishii qopheeffatuun argi jechuudha akka tasaa dhaqee har'a jechuudha ani mooyyuu anis isa kana qopheeffachuuf waanan wanni ta'uufi waanan itti yaadaa jiruufi maaloo anis bar ganaan baabura dhaquu hedaan jedhaani baaburatti yoo hororsiiste si jalaa caccabaa siin barakatu iddootti siin kun deebi'u kanaafuu baaqelaa widdii kanaan bittee qaalii kanaan bittee of jalaatii baaburaan hidhatiin keessattuu yoo baay'ina qabaachuu baate fakkeenya baay'ina irratti hundaa'uun hundumtuu waan ta'eef baay'ee si jalaa gadi bu'aan jette tolee jedhee tanaan galee jechuudha akka isheen jette sanatti kumtaalatti naqee dura akaayii lafaa qaba waan ta'eef kumtaalatti naqee mucaa kiyyattan kenne jechuudha dhuga dubbachuuf mucaa kiyyatti kenne haala kana na rukute jechuudha rukute ennaan kana keessaa guure jechuudha laala baay'een keessaa guure yuusin jechuu barbaade tananii kana fakkaata dhugaa egaa mo'a ollaa jalaa baratu kan jedheefi kanaaf waan hundaa nama jalaa baratu egaa isinis gaafa galtanii rakkatin akkanatti tumaatiniin jechuu barbaade ta'u walumaagalatti akkanatti shakashaka akkanatti mooyyeen qabu mooyyeettis shakashakama baay'ee mooyyee akaayii yookaan beektan ta'e mooyyee akaayiitti sirriitti shakashakama jechuudha amma mooyyee akaayiis garri hin qabne akkanatti shakashakachuun dandeessu jechuudha shiroo manatti qopheessanii miicanii afanii goggogsanii haala sana shiroo daakkatu jechuudha akkanatti kun immoo irra caala midhaan kun akka hin banneef akka fireen isaa hin hir'anne taasisaa baaqellamma baay'ee qaala'eera xaasan tokkichi kara 120 jechuudha kiiloon tokkichi 120 bitama gaafa baay'ee waddiidha jechuudha shiroo jedhu garuu yoo jechuudha nyaata shiroo jedhu shiroo fatamaadha nyaata kam keessayyuu garuu waddiidha jechuudha
baay'ee qaaliidha. Kana fakkaata hordoftoota kiyya har'a hojii kiyya kana sirriitti argisiisuufanii ammammee kana wajjin laala jechuudha. Xiqqoo shakashakeen jira qotumeen jira jechuudha. Gaggaragalchaatiin tumaa jira qotumaan tumeen jira. Ani beeqala seeraniin akoobni wanni hin goone sirriitti guddisseessisne adiittiin akaa'e waan ta'eef kana kanatti tumee shik godheen ni amma hiiknee laalla jechuudha. Walumaan egaa hanguman kaameraa waraabu kanatti maalin akka tumee isinitti agarsiisa jechuudha. Kinoo laalaa huubasa argitanii huubasaati xurraa baha malee midhaan isaa hagas hunda hin caccabu jechuudha. Huubni isaa garuu sirriitti irraa luqqaa jechuudha. Baay'eetti irraa luqqaa. Baay'ee hin tumne baay'ee tumee yoo wal qixxeesse immoo isinitti argisiisa isiniin jala baay'ee tokko namatti tola. Haala kanaan qopheeffachuu hin dandeessu jechuudha. Warroonni biyya keessa jirtanii warroonni hordoftan yoo jiraattan warroonni yeroo baay'ee mana baaburaa geessitan haala kanaan shiroo keessan qopheessitanii miicitanii jechuudha. Miicuus hin dandeessu. Miicitanii awwaarri kun irraa akka sirriitti ba'uuf miicitanii guggugsitanii mana baaburaa keessaniin dhaqattanii shiroo bareedaa daakkachuu hin dandeessu jechuudha. Niin jechuun jaalladha. Mee kana immoo xumuree tanan jechuudha. Shakashakee xumuree isinitti argisiisa. Turtii gaarii. Kinooti ammoo hordoftoota keenya akkuma argaa jirtanii kana fakkaate jechuudha. Baay'ee caccabaa hin qabu akkuma argitanii huubasaa. Huubni isaa isa kana baay'ee caccabaa hin qabu. Midhaan awwaara'ee daakkame wayiitu hin jiru. Kan qolli irraa mulqa'e immoo akkana jira jechuudha. Baay'ee tokko bareeda. Natti toleera jechuudha. Yeroo haa nama gaafatu malee baay'ee namatti tola jechuudha. Amma haaluma kanaanan keessaa soree qulqulluu fi isa hin qulqullaa'in kophaatti baasa jechuudha. Soree ta'ii haala kanaan shiroo qopheeffachuu ni danda'ama isiniin jedha. Faaxochee warra kana galtanii ka dubartii ta'e namni hojjenne hin jiru mana keessa warri akkasiifti bultii faa godhachuuf karoora qabdanii namni kana hin beekne hin jiru. Garuu warri hin beekne sin dhabamu warri soomaa takka hin argin biyyaa ba'e jechuufi kanuma kaanuu kun ollaa jalatti kana arge jechuudha. Waan bareedaa kanaaf mo'aa ollaa irraa baratu isa jedhan kana jechuudha. Kun amma luqqa'ee kun ollaa harkaan isa akkana godhan hin ba'a jechuudha. Yeroo nama barbaada malee hedduu mana ofii keessatti miidhagsanii gaafa baaburaa dhaqatanuu baay'ee das nama jedha jechuudha. Kanachiisunu kunin caccaba kun jala nama jalaa darba achitti ganaa calleessanii guuranii nama tursiisa jechuudha. Baay'ee garuu haala kanaan asitti la caccaba tokko kan hin qabne qopheeffachuun gaariidha isiniin jedha. Kana fakkaata. Ogummaa ollaa jalaa baratu jedhama. Wanti hundi yoo nama waliin jiraatan namarraa waa baratu isiniin jechuu barbaadeeni. Kana fakkaata. Horaanuu bulaa'ee kanaan mana soree wal fakkeessaanii.